nuyi miti innumti tuffatamee jira. Tuffatamtee jirte yaaditti nuyi maa in argaara tuffiisaatiif sabni isaa kan godhamuun mootummaan takka addunyaa irratti akka saba Itoophiyaa kana godhame eenyuun hime zabana barmaa biyya mootummaa hin qabne sana waan barmaan duraan filmii irratti argaa turre godhamte sana nu gochuu jira mootummaan Suudii jechuudha. Akka nama biyya hin qabneeti. Isa kana warri deeggartan warra afaan isaa beektan warra dhaluti Oromoodhaaf sagalee ta'uu isin dhukkubeen nu arrabsitan warra dhas Ingirisaa maarree jinni nu jettan nu Ingirisaas hin beeku balaa Ingirisaas hin beeku an Oromoodha. Akka Oromoo tokkotti akka ilma Oromoo tokkotti rakkoo Oromoo nan dubbadha wanta duuba na deebisu hin jiru. Saba biraa waan hin qabneef rakkoon Oromoo rakkoo koo waan ta'eef dhaaba keessan kam keessaayyuu angaafa biltsiginnaa jibbee keessaa ba'u san dhaaba kamiinuu jibbe. Garuu Oromoof dubbachuun kan koo girrisaana godheettanii girrisaa taate maarree jinniidha keessaan dhuftanii natti duulaattan hedduu jirtan. Wanni nu jibbisiise gochaa fi hojii godhamaa jiru kanaadha. Kana yoo hin jibbine maalirratti hin jibbare? Mee maalirratti hin jibba? Wanti nu falmataa iyyaa du'aa akka hundataa yoo nageenyeef maaliif? Hayyee wanti nurraa hin dhaabbanne wanna dhanurratti godhamaa jiru kun maali? Kanaaf yoo hin jibbine maaliif hin jibba? An jibbisni kan koo Abiyyi Ahmad waa tokko naaf godhu jedheetii miti. Mirguma namummaatiin jiraachuu bas. Kana isa kana irratti immoo abbaa koo yoo ta'e yoo mirga kan konaanenne maalti naa qabu. Mee waa dubbachuun alatti nama arrabsuun alatti itti yaadaa ilaalaa wanti rakkachuu jiru kun si'i ana as keessa jiraattee as keessa dhabamte wanti sitti dhagahamuu qabu kan nuti afaan kan kee dubbataa gaafa immoo akka namaatti yeroo saba kan keenya bira dhaabbachaa kana hundaan argamaa diinagdee biyyaatiinis ta'u warra mootummaa kanaan gamiif hangam gargaaraa turre shilingiif sumunii dalagan irraa saba keenya bira hangamiif hangam dhaabbachaa turre kanaadhaaf abbaa keenyaaf goonu bira kunne nuti afaan keessan dubbachaa gaafa rakkoo gaafa nagaa qabnu sana wajjin jiraachaa wal dhagahaa hamma gaafa rakkannu kana gaafa ilmaan Oromoo dhumu kana yoo dubbachuu afaan isin qabate Oromummaan nuti walitti mannu maali? Afaan walii dhagaa rakkoo walii argaa erga sagalee walii hin taane. Hayyee mootummaan nuti keenya inni maraannu maali? Rakkoo keenya argaa afaan keenya dhagahaa miidhama keenya argaa maqaa isaatiin akka nuti xiqqaannee tuffatamnee sareedhaa gadi taane argaa fayyaa dhiisaa du'aan keenya kabajaa dhabe argaa maaltu isin tolee jennaan nurratti leellittan nurratti faarsitan. Gammachuu maalii qabdan? Jaalanneetii miti kan nuti iyyinu, jaalanneetii miti kan nuti morminu, kan nuti jibbinu, kan nuti balaaleffannu, dirqama nuti ta'e jennaan. Kanaaf yaa ilmaan Oromoo wanni isinii dhaamu waan biraa amma yeroo kutte kan kanaa olii wani nutti dhufuu deemu waan biraati hammana hanga baqannee jabala keessa gallee inni kaan immoo alatti gabba'uu baqatee dhodhokatee jiraataa jiru kanaa achitti amma karoorri isaan baafatan waan biraati. Ija baaftanii ilaaluun isaatii sheer godhaa walii qoodaa. Karoorri isaan amma baafatanii jiran waan biraati. Maal jechuu jirani? Namna bashaan tokko biratti argame birrii biyya kanaa miliyoonaan qaxxaamu. Haydhamu qaraara akkanaaf bahee jira ammas. Namna bashaan tokko biratti argame. Amma baqachaatuma iyyaa achi taalaa as taalaa argannus nyaannee dhabnus wacaa hin jiraatarra warri dhamees nu biraa qabamaa warri dhahamees nu biraa dhahamaa warri du'ees du'aa hin jiraatarra. Furmaanni keenya maalli? Furmaanni keenya hamma sagalee keenya dhageessanuun yaa ilmaan Oromoo sheer gootanii feesbuuk kana harkatti balleessuun sheer godhaan barra nyaannaa hin dhumnaa miti. Ajandaa biraa haa mo'atu waan keenya kun ajandaan keenya kun ajandaa biraa mo'atee ajandaan biraa akka feesbuuk irratti maxxanfamne akka sheeriin godhamne akka olii gadi noofamne garuu warri biyyaa irrayyuu
nyaatanii dhuganii daansii isaatti isin itti jiran quba isin hin qabanu quba nun qabanu. Isa kanaaf nuti ilmaan Oromoo hanga sagalee walii dhageenyu yoo ajandaa jiru kana faffacaamnee poostiin keenyas rakkoo biyya kanaa ta'e laayiviin keenya sheer godhamee bakka hunda dhaqee harka 100 keessaa harka 10 harka 5 nama tiingi godhu nama xiqqoo yaadni itti dhaga'amu hin dhabnu gaafa kana halliin nu argamuu hin oolu. Kanaaf isin kadhanna malee waan biraa miti. Wanti nu wal gargaaruunis wanni tokko hin jiru. Mootummaa tuffate hawaasni maal gochuu danda'a? Mootummaa tuffate. Akkuma jirru kana ajandaa sobaatiin waa poostii sobaa waan jiruuf waan hin jirre yoo wal maraachuu ta'e malee hawaasni waan godhu hin jechuudha. Kanaafuu yaa ilmaan Oromoo kan ba'aa kan lixaa kan biyya kamiyyuu jirtanu waa'ee keenyaa kana isinitti dhaga'amu xiqqoo siillee isinitti dhaga'amu mi ajandaa biraa oofadhaa daawon maarree nurraa dhaabaa hiriira maarree jettan nurraa dhaabaa gaafa nuti lammiin keessan dhiigni keessan mirga bilisummaa dhiisaati mirga namummaa lubbuun jiraachuu gaafa arganne gaafa sana dubbanna waan dubbannu amma nuti maqaa biyyattiitiin mirga namummaa lubbuun jiraachuu dhabnee jirra lubbuun jiraachuu garuu isin quuftanii nyaatanii dhugdanii ni daawon jettanus inni wal mormitanus inni wal faarfattanus inni ampoolii garaa irratti rarraafattanii olii gadii fiigaa ooltanus quuftaniiti ammallee isinitti dhaga'amaa hin jiru jechuudha. Isa kana hallii biraa wanni qabnu tokko hin jiru waan sheeriif poostii ta'e malee sheeriif poostii ta'uun hedduudhaan gaddaa hanga tokko iyyineen hangam tokko hallii hanga tokko jechuudha. Nama ji'atti nama meeqa galchuudhaan iyyineen naan sana isa kana yoo ajandaan keenya kottu naa dhabuuka ilma Oromoo mujaahid maaliiti biloo kamtaa ilma Oromoo taatee waan akkanaa waa jirti bara. Mau kaasuun terkita ala Oromoodhuma keessa kun jira jechuudha. Oromoodhuma kana keessa kun jira. Mee kana keessa maaltu sani bi? Wannan raba wal darbamu warri wannan raba fide maali? Namni obboleessa hin qabne jira keessa. Namni fira hin qabne jira. Dhalaas ta'e dhiira taane duuba maaf isinitti hin dhaga'amne? Dhabdummoo maaf sabummaan os hin gubu? Sabummaan ofummoo namummaan si hin gubu? Maaf safaatuma isinitti taasin? Bari ilma namaati kana kana ta'uu jiru kun. Nus akkuma namaatti biyyas qabna, aalis qabna, mootummaas qabna maqaadhaaf jechuudha. Hundinuu isa nyaatu ta'e malee aaliin keenyas isa nyaatu, biyyi keenyas isa nyaatu, mootummaan keenyas isa nyaatu, nu dhiisee kan ormaallee itti dabalatee jira. Kana dubbachuun maalirraa isin gubeennaan afaan bantan. Akkamitti isinitti dhaga'amne? Mootummaadhuma akka bineensa sababa isaatiin bineensa taanee manatti galuu baqannee kaan jabalatti galee gubaa kanaan kaan sodaadhaaf gabbayee waa bitachuu dhufee qoonqoodhaanuu akka osoo geeffamee hidhamiin manattuu ofiin ofi dhaaru kana argaa akkam faafadhu barbaadanimu. Wanni isin nu gootan jiraata taanaan waa tokkittiidha yaa hawaasa keenya. Warra waa darbitan achumaan biloo kamtan wattatiif sa'aatii kanaan itti abbichuu kan keera kaatee dhuftee waa wallatti darbitu. Wanni isin nu gootan jiraata taanaan wanni isin nu gootan sheerii poostii ajandaa biraa nurraa dhaabaa. Ajandaan keenya kun waahiin rakkoolee lammiilee ilmaan Oromoo takkaamoo hawaasa Itoophiyaa biyya Suudi Arabiyaa kun feesbuukaa fi sooshaal miidiyaa qabdan guutuu irratti hirgileessuu qabdan wanti biraa hin dubbatamin ajandaan biraa dhufee ajandaa kana isin irraanfachiisin. Gaafa kana gaafa waa isinitti himanii waan isinitti himan sana dhageettii dhabdanii wama kanaa poostii sheerii jalaa dhaabdanii gootan akkuma amma jenne harka 100 keessaa harki 5 harki 10 xiqqoo waatti dhagahamuun oolu warruma dhaabbilee warra ummata ofii tuffatee nu tuffachiisee ofiifis tuffatamee hawaasa isaa ficcisiisaa kana jechuudha.
isa kana wanni nu isin karannu yaa ilmaan Oromoo rakkoo jiru guyyaarra halkanirra sheer gootan malee biran darbina nama waa'ee suurri dubbatu nama rakkoo ijoollee suura rabiyaa dubbatu sheeriin gootan malee biran kutina harkisi nu quba paartii nama barbaachisu bar kun paartii feete yoo deeggarte kun bakka paartii si miti bar paartii kamiyyuu sin barbaachisu oromummaa iyyuu sin barbaachisu kun namummaa bakka namummaa jirra daawun keessa hin nurraa dhaabaa bakka amma jirru kun bakka paartii bakka abbichuu keessanii zubbii keessanii fi siyaasa keessanii hin jiru nuti bakka namummaati namummaa dhabnee jirra nuti jiraachuu dadhabnee kanammoo rakkoo wayii goonee nama saamnee nama hannee nama tumnee nama zarafneetii miti ajandaan irratti baastanii habashaan nama ajjeesse hin jiru wanna habashaan nama ajjeesse habashaan nama ajjeessisuun biyyi kun biyya Itoophiyaa sana seetanii kan namni ganda kana nama ajjeessee ganda kanatti baqatee jiraatu kan namni obboleessa ajjeessee ganda biraa dhaqee jiraatu biyya Itoophiyaa seetanii biyya kanatti nama dhiisaati waan tokko hatteetu bahuu hin dandeessu biyya Suudi Arabiyaa kanatti kaameeraa si jala fiigeessi qaba biyya kana irratti ajandaa sobaan irratti fudhatanii habashaan nama ajjeesse hin qabu tuffii mootummaan keenya nu tuffatuun iyyee mootummaa lamman jidduu tuffii jiruuf hadha dubbinas nu qaqqabdee jirti osoo rakkoo habashaa ta'ee fi wanni seeraan ala warra kara mootummaatiin dhufe irratti rakkoon dhufuuf hin qabu amma warri ambaasiitu bakka lixu dhabee jira lubbuun as geessee jirti hin dhufinaa jechuuf jiran ofiifiyyuu isin garuu achi teessanii biyyee kaadiroonni na dhabuu shakila kun kaadiroonni rakkoo argaa dhagahaa maal jechuu jirtan leencoo maarree baatii tachi dhaqee jira isaan maryattanii hallii gootanii isatu hallii godha ofii isaatiifuu bakka lixu dhabee jira seeraan alaatu abiyyiitu sin baasee biyya seeraan baatanii seera kamtu sin beeka osoo jettanu warri maqaa keessaniin gadi ba'e amma warra hiqaamaa qabu dhiisaati warri seera ta'etu biyya kana dhufe hordaas itti galuu deema kanammoo waan oolee bulaa hin jirre waan hafaa hin jirre karoorri bahaa jiru fuula duratti maal gochuudha yoo jettan warra bira taa'u ummaalli tokko yoo biratti argame kuma reyaala Suudii miliyoona tokkoon qaxxaamee hidhamu kana kunoo afaan isaatiif aramni natti hime waan akkanaatas ba'uu deema isa kana yaa ilmaan Oromoo wanni isin gochuu qabdanu bakka hundaa sagalee nuu ta'a sheerii godha ajandaa biraa nurraa dhaaba ajandaa keenya kana malee waan biraa dhaaba waan biraan barbaannu qabamuun keenyas waan hin oolle hidhamuun keenyas waan hin oolle nu biraa qabamaaranii mana cabsamee fuudhamaara shaararra fiisisan qabaaranii jabala ba'anii duuka adamsanii qabaaran qabamuun keenya waan hin oolle waan ta'eef mootummichumti zaalimni kun biyyatti hawaasa isaa kana galfatu Sanu kanninu baafadho jala. Nama narratti dawwale dhiifama narratti hin dawwalina wani narratti dawwaltan booddee narratti dawwala maali wanni isin naa gochuu narratti dawwaltan kottuun bidoo kamtaa aha Muusaa wanni itti naa arraba ol darbituuf waan biraatii miti yeroo fi rakkoo jiru dubbattaadha malee mee yaajira keenya kan ajaa'ibanatti ta'anii rakkoo nuti dubbachuuf jiru kun rakkoo waan biraa osoo hin taane rakkoo mirga namummaati akka Itoophiyaatti guutuutti Amaara Oromoo isin kutaami isin adda Oromoon paartiidhaan wal qoodanii jirtanii wal xiqqeessanii saba xiqqaattoof gootanii garuu Oromoof Amaara kutaa paartii kafaa bilisiginnaadhaan wal qabamaara jettanii odeessaa turtanii Yeduun gaddaa piippiin hin qabamu yaa turtan. Attun biloo kamta. Jedhaa turtan arra garuu bilisiginnaa maali girrisaa fi badhaadhina osoo girrisaa fi badhaadhina egaa akkas osoo hin taane Amaaraa fi Itoophiyummaan hin jirtu. Amaaraa fi Oromummaan hin jirtu. Itoophiyaannati kalas waan biraa dhiisi. Feetu adii ta'e gurraachi ta'e. waraqaa kee qabaadhu feetu hudduu keessa gadi kaadhu feetu liqimsi wanna akkasii tokko hin jiru ganaa hambaasii nu fannifame hudduu isaatti qarraan qabsiifame rakkoon kun rakkoo xiqqoo miti rakkoo isin odeessitan kanaa miti rakkoo isin ajandaa nu godhattan kanaa miti rakkoon kun
rakkoo mootummaa fi mootummaa jidduuti. Waan hin fedhen godhamee ilaaliidha. Likkiin galchee agarsiisaa mee waan feete fidiidha. Isa kana immoo garuu mootummaa biyya keenyaa jisaati hawaasni keenya iyyuu kana namni irraa dubbataaru jira. Namumti irraa dubbataaru jira. Namumti xiqqoo dhageettii qabu. Hin jiru jechuudha namni irraa dubbataaru. Kana rakkoon keenya kana waan biraatti legendaa nuun godhatina mootummaaf mootummaa jidduu tuffiin jira. Namni mootummaa ajjeese sun Masriidha malee Itoophiyaa miti. Etuma ajjeese iyyuu immoo rakkoon keenya kun rakkoo namni nama ajjeese itti rakkifamu miti. Namni nama ajjeese duraanis ajjeefamaa ture, namni du'aa ture, argaa ture, dhagaa ture waan ta'eef rakkoon keenya kun rakkoo siyaasinatii waan adda addaatiin laaqamee jiru. Mee barreeffama mootummaa jalatti argita warra ambaasii waa poosti godhanu ilaala. Ambaasii warra Suudii Arabiyaatii waa poosti godhanu barreeffama jala ilaala. Rakkoon isaa kana jedhanii waliin saaxilan dur garuu gaafa rakkoon tokko jiru rakkoon jira dhokadhaa baqadhaa yoo ta'e wanni isaan poosti godhan rakkoo kanaatti argame nama ajjeese bashaa kana godhee baqadhaa. Har'a garuu waan maqaa jiraa dhahatee jiru rakkoo jiraa malee rakkoon kun waan akkanaati jedhanii addanuu baasuu dhiisanii jiran. Ambaasonni keessa jiran jechuudha. Isa kana si rakkoo kana xiqqeessitanii rakkoo nam tokko ajjeesu gootanii rakkoo nam lamaa qofa gootan. Hadha rakkoon kun rakkoo nama miliyoonaan lakkaa'amuuti. Kumaatama bira kutee jira baramma kara miliyoonaa deemu jira. Hawaasni keessa jiru miliyoona meeqa ta'a? Nuti Oromoon qofti nu miliyoona meeqa taana? Hawaasa Itoophiyaa uummatii guutuu dhiisiiti. Isa kana rakkoo nam lamaa gootanii amaanaa rabbii wanni isin ajandaa nu godhatan hin jiru. Dubbatan taanaan akka Itoophiyaatti sagalee nuu ta'a. Warri mootummaa deeggartanus warri mootummaa mormitanus ajandaa biraa nurraa dhaabaa. Mootummaan keessan deeggarataa afaan beektan wanti nuyyaa warri mootummaa deeggartanus yaa bichuu keenya jedhaani. Yaa bichuu keenya dhumuu jira, hawaasni keenya dhumuu jira. Nu bira dhaabbadhu jedhaani isin dhaga'uun isinni isa bichuu wannaa sana dhiisaatiiti. Hangaasaan biraa immoo gurraan isin naqatu. Maaliif inni barcumarra taa'ee qaama biyya bulchaara waan ta'eef. Biyya keenyatti rakkoodhaaf sagalee keenya isii dhaga'uu dhiisi. Namni kursiirra taa'ee gahee kursii qabatee namni rakkoo hawaasa isaa dhaga'uu dhiisi. Rakkoo namni ittiin dhaga'uu dhiisi. Gahee kursii qaqqabannaan kursii dhiisi. Waltajjii wayii irrattuu gahee makarafoonii harkaan qabannaan deebi'ee manatti dhangala'aa hin yaadatu. Wama bakka sana jiru guutuu haasaa oola. Isa kanaaf yaa ilmaan Oromoo paartummaan nun baasu kutaan nun baasu dandeessan akka wanti isin dandeessan tokkoffaa biyyatti daawwaltanii haadhaaf abbaa keenyaan hiriira nagaanuu baha. Ijumaan wal argina. Lubbumaan jiraannee ijaan wal argina hiriira nagaanuu baha tokko. Hanga jirtanuun ajandaa godhatanii jechuudha. Ana nan dhaga'u ana na dhaga'a miti. Kottu. Warri arraba dheeratan miliyoo kamtan jechuudha. Ana na dhaga'a ana na dhaga'u osoo hin taane kulliin keessan namni feesbuuka fayyadamtan namni tiktokii fayyadamtan sooshaal miidiyaa adda addaa namni fayyadamtan waan biraa poostiin godhatina. Kanaaf mootummaan keessan isin jibba taanaan namummaa keessan isin jibbee jira maalirraayi. Yoo kana godhe mootummaa keenya nu jibbaa warra nuti wajjiniin paartii deeggarrutu waan hun jedhaa kun isinitti nagaamin. Waahii paartii dhiyoo kana maaf dubbattan isin? Waahii namummaa iyyuu namummaadhaan namummaa bar waan isinitti nagaamintu jira. Amma warra na arrabsu jira. Jecha kana keessatti anu waa'ee namummaa dubbachuuf jira. Waa'ee bilisinnaa keetiitiif hir'isaa keessanii isinii iyyuutti hin jiru. Wanni isin arraba ol dalbitan maaliif? Kanatu ajaa'iba ni ta'a bara. Joomillee isin jireenyi keessan jiruu dukkanaati. Jiruu rakkinaati. Azaa namoo jira xiqqoo sabara.
share godha. Harkisi hin dhukkubinne. Share godha. Warra arraba ol darbu anumaaf dhiisa koomentii nam tokko naan argaa arraban deebisnaa fi bilooguma jedhan galche yeroo kanatti namni akkas godhu sun diina keenya osoo hin taane diina hawaasa uummata bal'aa kanaati. Diina kan koo qofa osoo hin taane diina hawaasa bal'aa kanaati. Kanaafuu biloogii dhagan isaa. Obboleettii kooti moo obboleessa kooti mana hidhaanaa jira. Lammii kooti malee kanan na hiisiisa malee. Akkittiin dhala wallaggaa laatoo warra gowwaa biloo keetti. Laazima gaa waan afaan qabne. Waan afaan qabne. Laatoo gowwaa biloo gowwaa hin oolleedha. Kan irratti ana ajaa'iba inni ta'u warra arraba ol darbuun argaa maali ashaangulleetti yookaan ol darbuun argaa. Maal yaa obboleessa kiyya wanni dubbataa jiru kun afaan Oromooti yookaan yaa obboleettii kiyya wanni haasa'aa jiru kun afaan Oromooti. Nuti Oromoon wal cabsinee wal cabsuu bira bunnee nuti hawaasa dhiisii mootummaan keenya ni maqaa afaan Oromoo dubbatuyyuu Oromoo saba isaa tuffachuu bira kutee maqaa isaatiin Itoophiyaattiin guutuun rakkachuu jirti. Kottu maali bashaashaa laga lamaan gowwaa alaatuulii wattu gaaseenteetta. Abbichuu keetii fudhadhu waliin toosee. Isa kanaaf warruma jaamaa akka keessanii jechuudha gaaraa ilaaja kaa awwanni dubbachuu jiru dura adda baafatanii waahii badhaadhina keessanii isinii dubbachuutti hin jiruan waahii girisaa keessanii isinii dubbachuutti hin jiruan rakkoon hadha nuti jirru kun rakkoo paartii osoo hin taane rakkoo namummaati kana kan fidee waahii mootummaarraan kan ka'e diina kanatti kun diina mootummaatti sin godhin kan kanaa olii maaltu mootummaatti diina si godha kan kanaa olii maaltu mootummaatti diina si godha mirga lubbuun jiraachuu maqaa mootummaa keetiitiin dhabdee na alabuu shakila ka qottatis biloogii nyaatta naawwi abbaa maaliyeetta horii abbaa geeti. Mee kan kanaa olii afaan maaliitu maquma sanaa hunaa waamaan rakkoo lubbuun jiraachuu mirga lubbuun jiraachuu kana sababni dhabeef sababa mootummaa kanaati. Malee dur gaafa harka hidhamnee gaafa miila hidhamnee gaafa gudee hidhamnee gaafa harki nu citee gaafa lafarraa harkifamnee jennu san gaafa wayyaanee san takkaa guyyaa tokko Oromoon tokko takkaa sabumtii Itoophiyaa tokko badiin qadiyyaan alatti qabamee ji'a tokko mana hidhaa namni ture hin jiru hin beelne gaafa sanas jechuudha. Gaafa sana manni hidhaa Suudi Arabiyaa jireenya biyya keenyaarra namni hidhaa mana Suudi Arabiyaa jaallata. Gaafa sana akkam godha warra qabamee yeroo waraqaan guutamu dhokatu jira mana hidhaa sana keessa taa'uudhaaf. Aqsum billah gabbatee galee jiru namni mana hidhaa Suudi Arabiyaa ture duraan. Garuu rakkoo ta'a namummaa ta'a namummaa nuti Itoophiyaa ta'an ammas rakkoo nutti dhalcheedha. Isa kana maaf nutti hin dhagahamne maaf nu yaachifne yeroo kana keessatti yeroo nuti wal arrabsine nu dhiisaati nuti hawaasa akkanatti waa'ee mootummaa quban qabne dhiisaati kaadiroonni mootummaa warri biyya kana keessa dalaganu ammoo warri seeraan kara mootummaarraan akka mootummaarraan biyya kana keessa jiranu amma yeroo kanatti ni tokkummaa firoommaa caccimsuu qabani maaliif akka
namummaarra takka lammummaarra mootummaan kamuu namatti naanne beekanii jechuudha. Numatu walii bo'aara malee har'a warra mootummaan beeku sanas mootummaan bo'aaruuf jira hin jiru. Isa kana ta'uudhaaf nuti hawaasa dhiisaati, nuti warra majuula mootummaan nu quban qabne dhiisaati, nuti silas kan rabbiiti mootummaan nu quban qabne dhiisaati, warri mootummaan quba qabu sunii fi nuti jechuudha. Amma silaa yeroo kana yeroo nuti teenyee waliin mari'annee teenyee sagalee waliin godhannee teenyee waliin mootummaa sanaa'u itti iyyinuudha. Garuu isin warri ofiifis gochuu namaafis gochuu hin dandeenye ofis gootanii namaanis jecha jettan itti yaadaa ilaala. Wanni kun waan nurraa achi siqaatii miti, waan immoo anaaf si qofaatis miti. Rakkoo nam lamaa qofa gootanii ajandaa nu godhatina. Rakkoo paartiitiin fiddanii walitti nu laaxxanii sagalee keenya awwaalina yaa jira keenya ajandaa biraa nutti ol hin fudhatina. Rabbiin sodaattan namummaan isinitti dhagahama taanaan ammaaliin isinitti dhagahama taanaan kan ammaali ani kun maali warra jechuu hin beenyetu rakkoo kana ijaallaalee takkaa bira kuta tusheerin godhin takkaa immoo ittiin nama arrabsa. Jabaadha bilookiin guutamaa nama arrabsa jechuudha. Nama ammaali hin beekne. Kanaafuu an maali bara wanti dubbatamaa kun misfaa maalii fi gaafa sana isiniif gala. An nama rakkoon kun rakkoo namummaatiin isinitti dhaga'amuu qaba jechuu kooti. Malee paartii keessanii fi miti. Mootummaa dhiisaatii haadha abbaan keessanii keessaan keessatti warra Suudi Arabiyaa isin jibbee jira. Yoo isin jibbee hin jiraatin hadhaa haadhaaf abbaan keessan isa guyyaa hadhaa zayitiif soogiddaaf jecha birrii nu asiin gad argineef shuraaba ampoolii bitatee jechuudha. Akka waan barnootaa iskuulii nu dhaqaaru kulli nama yuunifoormii akka waan uffata yuunifoormii bifa tokkichaan birruma isin argitanii ni yaa ampoolii bitatee olii gadi fiigaara. Maa bitataa miti haa bitatu mootummaa sana deeggaratu sun mirga isaati. An akka mataa kiyyaa of ta'eetan malee kan hin mootummaa mormus kan hin waan tokko qeequs kan hin waan tokko dubbadhus nama ta'eeti miti. Haadha abbaa kiyya ta'een dubbadhu. Haadha abbaa kiyya kan nattaan nu jira hin jiru. Dhalchee korra jechuudha. Isaan ta'een dubbadhu of ta'eetan kan dubbadhu. Waan fedhan filachuu waan fedhan deeggaruu mirga qaban. Garuu bakki lubbuutii fi bakki siyaasaa sun fardaan lafa ta'uu qaba. Silaa waan hadha waa'ee lubbuu keenyaa dubbatanii bor waa'ee siyaasaatti deebi'atanii irraa bareeda. Amma kanatti gammachuu isaan irraa isin qabnu fuulumatti hin dawwallee dubbifnu gammachuu ittiin qabnu. Maaliif yoo isaan si jaallatanii atis isaan jaallatta waan ta'eef jaalalli kun jaalala bakka lubbuu waan ta'eef silaa ofirra isaan jaallattee isaanuma jijjiiranii of jijjiirara biyyaa baate malee qooftee biyyaan baane nu hundinuu rakkoo biyya ofiitii nama baasa malee qabaattus dhabdus biyyuma keetti namummaan kan kee namummaadha. Biyya namaa silas biyya namaati. Osuma namaa gattaanee dalagannee namaan qixxaannee jiraannaa gallee immoo jechuutu biyyaan baase malee quufti biyyaan hin baafne nuti. Kan biyyaan baase namaa gattaanee jiraachuu rakkoo haatii fi abbaan keenya kun hiriyaa isaanii gadi gaafa isaan uffata ayyaanaa bitan gaafa isaan gaafa ayyaanaa qalatan namaa gattaanii hawwan kana namaan qixxeessinaa haadhaaf abbaa keenya kana ofiifis immoo hiriyaa keenyaan qixxaannaa jechuutu biyyaan baase. Osuma rakkoon biyya hambaa akkasiin nama gootu osoo beennu osuma immoo nama keenyaatiif shaqaalaa taanee dalannaa osoo beennu osoo dhageenyuuti. Duunis immoo hafnus immoo rabbi nuu dabarsee to'annuuti malee wallaalleetii miti. Mootummaa biyyaa sin baasee warra jettanu jirtan. Mootummaan biyyaan hin baafne ofii biyyaa baane. Jiruu biyya keenyaatu jiruu rakkinaa jiruu cinqii ofii rakkattullee beelaatullee dheebottullee ankeen obsita keessaan baay'attan tattaafatta garuu rakkoo haadhaaf abbaa keetii garaan sin danda'u namni nama taate ilmoo halaal taatee dhalatte kan haadhaaf abbaatu nama guba dhalaa keenyas dhiira keenyas warradha wannadha biyyaa baasee bakkeetti nu hambise kana.
of jijjiiree jiras jijjiirraadha malee shaqaalummaa hammaama arabaa dhiquu, reettii arabaa tiksuu, gaala arabaa eeguu, shaayii arabaa danfisuu, dhukkubsataa arabaa olii gadi oofuu. Kana rakkocha waan kana ta'e wallaalleetii miti osoo beennuuti. Kanarraa jijjiiramna jechuudhaaf garuu gaafa gabbaanee isaan jijjiirraadhaaf gabbaanee hanga dandeenyu osoo bira dhaabbannu hadha gaafa lammiileen isaanii takkaa ilmaan isaanii ilmaan otuu ta'uu dhiise yaa biyya keenya yaa uummata keenya nama afaan kan kee beeku dhiisiiti namummaadhaan namna keetii tokko rakkoon tokko irra gahuun garaan si danda'a. Garaan hin danda'u bara namuma taatee kaatee yoo halaalummaan namummaa siin alatti garaan nama hin danda'u. Isa kanan immoo namaa gadi taanee jiraachuu jiruun biyya hambaa akka taate osoo beennuuti namaa gadi taanee dalagannee haadhaaf abbaa keenya immoo qolee ol qabachiinnee qixxee namaa jiraachinnaa ofiifis gaafa namaa gadi taanee dalaganne haadhaaf abbaa keenya ofiifis immoo namaan qixxaannee jiraannaa jechuudha malee biyya arabaa dhannee nama zallamna nama hanna waa arabaatiin jiraanna waa zallamnee of jijjiirraa nama ajjeefna jechuu miti. Osoo nama ajjeefna warra rabaanaa dhiisaas tokko bira arguu dhabaan jechuun nama biloo kaadha. Osoo nama saamna nama hanna humnaan jiraannaa osoo ta'e biyya keenyattuu hin jiraannaa bara nuti alhamdulillaahi nama fayyaa qabu fayyaa keenya guutuu wajjin rabbi nu dhalchee saamuu dandeenya, cabsuu dandeenya, cabnus hafuu dandeenya. Yeroo kanatti cabnus hin deebina. Saamnus fiinnus jalaa ba'uu dandeenya. Fiinsinnus qabuu dandeenya. Biyyattii keenya luka tokko hin dhaabnee jiraannee ofi jiraachisuu nu wallaalle. Fayyaa rabbi nuu kenne kanaan dalagannee fayyaa rabbi nuu kenneen saamnee jiraachuudha. Fayyaa rabbi nuu kenneen dalagannee of jijjiirraa. Fayyaa rabbi nuu kenneen hannee saamnee of jijjiirree nama keenya jijjiiruurra halaala keenya dalagannee of jijjiirree nama keenya jijjiirraadha. Garuu hadhaa abbaan illee yoo nutti garaa jabaate haati xiniinfattee nu deesse haddii kana nu irraanfattee itti neenne yoo mootummaan keenya illee nu jibbe saniifuu mootummaan keenya hallii nu gochuun yoo nuti tokkummaadhaan sagalee walii taanee sheer goonee daddabarsinee paartii keessanis martanii achi kaa'attanii gaafa namummaa keessan qixa namaatti ilaalamtanii akka namaa taatanii jettan waa'ee paartii keessanii yoo fadhettu amma waa'ee oromummaa maalii tuu hin jiru waa'ee namummaati hawaasa guutuudha jechuudha warra rakkataa Tigiree Oromoo nafxinyaadhaa ati kun bilxiginnaadhaa zubbiginnaadhaa wayyaa keessa hin jiru qabamuudha. Shakilaka kana keessaa wanni si aarseenaan arrabaan ol deemtu maali bilookuma jechuudha. Wanni nu baasu tokkummaadhaan sheerii poostii waan biraa ajandaa biraa ofirraa dhaabuu wallaalaan isa dubbatu beekaan isa dubbatu waan ijoollee suudii kana haa dubbatu sheer godha harkisii nu kubu waan rakkoo ijoollee haa dubbatamu sheer godha paartii kamisa deeggaru kana biltsiginnaadhaa kanatu girrisaadhaa kanatu maarii jinni dhaaba. Sangaraa keessan keessatti qabadhaa akka gaafa namummaadhaan wanna taatan sabummaa namummaadhaan gaafa lubbuu namummaan jiraachuu dandeessan lubbuu sabummaan jiraachuu falmattan. Gaafa lubbuu namummaan jiraachuu siniif galaa dubbimuun argattan mirga lubbuu namummaatiin jiraachuu gaafa argattan lubbuu moo sabummaa dubbattan amma lubbuu namummaati kan nu rakkisaa namuma ta'eef lubbuun keenya akkasiin lubbuu hayawaanaatii gadi taate argineeti. Saniifuu wanni nu gochoomnu sheerii poostii beekaanis wallaalaanis sheeruma godhaa kasii isiniin jedhaa. Silas hin dhaga'u namni beekaa rafee raayyaa abbaa macaa warra asirratti arrabaan deemu jiru silas hin dhaga'u osoo itti himnu
jaamaa namni beekaa rafe egaa ofiifuun dhagahaara lammalee waan si dhaga'uun qabu jechuun namni beekaa rafe akkasii nama akkanaa kana laallu inni ganda nama arrabsiisus nama akkanaa kana waa fahamuu hin danda'u rakkoon isaa ammas namaan qixxeessitanii warra akkanaa kana ajandaa warra godhatu jira maaliif namummaa ofiif uffataan qaamaan nama ta'e malee yaadaan qixa namaa ga'uu hin dandeenye rakkoo tokko adda baafachuu hin danda'u waan ta'eef amma dubbii dubbannu kana keessatti maaf mootummaan qeeqamaa takka ammoo rakkoon keessan kun maa dubbatamaa yoo ta'e malee maali wanna raba fide yaa jira keenya noo rakkoo namummaati wanni dubbachuu jiru kanaafuu namni akkanaa kun qixa namaatti lakkaa'amee ajandaa nu ta'uu hin qabu kaayyoo keenya irraa dubbii deebisuu hin qabu ajandaan biraa dhufee nu irraanfachiisuu hin qabu yoo wanni fedhe dhufe ajandaan fedhe yoo dhufe rakkoo kanaa olii wanti dhufe inni yaannu jiru biyya keessaa wanni fedhe yoo ta'e rakkoon biyya yoo ti dhufte biyya si awwaallata yoo ti dhamte biyya keetti dhamte wanni fedhe yoo waan fedhe ta'e rakkoo biyya hambaatii kanaa olitti rakkoon biraa jiree wanti nutti aman hin jiru du'a miti rakkoodha olii du'a beekaa jiruudhaan adda bahuudha duuti sun garuu tokko tokkoon du'afne dureedhaan du'uu jammarre hadha isin hidhaadhaaf boossanii beela nyaataa dhugaatiidhaaf boossanii kana bira kunnee jedhanuti rakkoon amma nuti keessa jirru duuti sun du'a akka namaa osoo hin taane du'a akka hayawaanaa yoo osoo hin taane du'a takkaa dhagahamee hin jirredha hayawaanaa gattaanii jirra jechuudha duunullee zubaalaadhaan maramnee gatamaarra kana isiniin jedhaa yaa saba kan koo wal malee waan qabnu sagalee waliis wal malee afaan waliis hin beeknu amma dandeessan afaan warra ollaatiin utuu baatanii dubbatanii bareedaadha sagalee walii hataanu walitti iyyinu wal malee waan qabnu waan biraa ajandaa biraa akka ajandaa hin godhanne amaanaa kana isiniin jedha sheer godhaa walii facaasaa harki keessa sheerii isin dhukkubin sheerii waan nuuf affalamnaanii miti yuutuubii taanaa waa ittiin argannu sheerii akkanni waa hundii wanni feesbuuk irra deemu ajandaa kana qofa ta'uudhaaf malee waa biraa isin irra barbaanneetii miti halkan gaarii rabbiin nagaadhaan walti nu haa deebisu waan nuuf